rifeensa kee duraa nutti agarsiisi eessaa kaatee wanti kun dhuguma jijjiirama qaba arguu namanuudha ni mirkaneeffannaa nusitti fayyadamna kan jiru gaaffii hedduu keessaniiti maal kana qofaree waan hedduu kan isin hin beekin argina bira jira walitti fayyadamuu barbaadan jalqabarranti sun gootee jiraate misisi saanala kanaa ta'uu qofaadha jirtuu nagaa keessaan hordoftoota keebii qorshaalee ani baay'ee nagaa kooti har'as dhufeen jira isinis bakka nagaan dhuftan jecha haga xumuraatti na waliin tura bakki tokko yoo hin deebina haara tatin hordoftan subscribe gochuun subscribe qofaa miti walitti fayyadamuu barbaadanii yoo subscribe gootan mallattoo araarmee cinaatti argamtu gadi xiqqoodha yeroo yerootti viidiyoo sirratti gadhiifamu dafii akkasiin qaqqabu isinis hatattamaan akka itti fayyadamtan yookaan carraan kun akkasiin hin darbineef sin gargaara hundi keessan laayik gochuun akkasumas immoo sheer godha laayikii godha hiriyoota keessan biraaf sheer godha yaada keessan hasaabas taayitiin keessanii baay'ee keessan argaan jira baay'ee namatti tola gaaffii barbaadan gaafachuu dandeessu jecha egaa viidiyoo har'aatti yoo isin deebi'u akkuma argaa jirtan jijjiiramni jiru kana qofaa miti sinif shee kana sinitti fakkaata garuu ani kan kanaan olii argeera walumaa galasaatti galata waaqayyoo waan hojjetanitti milkaa'uun kan kana caala nama gammachiisu hin jiru baay'ee waan hojjetetti milkaa'ina guddaa argadheetiin jira ka'umsi koo as ture garuu kana qofaa miti yeroo yerootti rifeensa koorraa akkan kukkutu viidiyoo kana gaditti hojjedheen ture rifeensarraa kukkutuun immoo maaliif akka fayyadu maaliif akkan irraa kukkutu yookaan maaliif akka irraa kukkutanii warri jettan yookaan haala taatan hordoftan viidiyoo kana gadirraatii argachuu dandeessu jijjiiramni jiru baay'ee guddaa ture ammas immoo kan kanaan olii dachaa itti abdii qaba isinis immoo akkasinitti milkooftanii ani baay'ee abdiin qaba maaliif irratti waan hin argee fi murteessan akkaataatti fayyadama keessanii waan qabdan hamma bakka yaaddan geessanii bakka sana gahee maal akka ta'e adda baafattanitti biraa akka hin deebine dhaamsa kootii egaa baay'ee namatti tolaa arguutti jirtu kana qofaa miti isiniin jedheera viidiyoo kana kanaan dura hojjechaa ture irraa gadi buutanii maal akkan gochaa ture akkamittiin akka rifeensa kunuunsaa ture argitanii itti fayyadamuu dandeessu hedduun keessan immoo viidiyoo tuqxaniitu jalqabarraa maal gochaa jirta sinuu waan isin jettan gaaffii isin gaafattanuu naagalaa hin jiru dura viidiyoo akka xumuraatti daawwadha inni biraanii viidiyoo guyyaa 3 dura hojjedhara qibaatii fixeen ture maal naa wayya daawwattoota koo malli koo maalii isiniin jedhee ture har'a galata waaqayyoo anaaf hiriyyaan koo na bira kan jirtu jirti qibaatii keenya bitannee jirra qibaatii kana yeroo hundumaa irra deddeebiin kan inni itti fayyadamu akkamittiin akka inni itti fayyadamullee yeroo hundumaa viidiyoo keessatti hojjedheen jira fuuldurattis kan inni hojjedhu ta'a kana fakkaatachuudha isheen illee dibatanii dibadhu itti fayyadamaa jirti jalqabaa rifeensi ishee haadamaa ture biyya biraa turtee waggaa 2 turteetu isa booda bakka inni jiru kana dhuftee na bira argaa dhuftee waggaa 1 ta'ee jira olmosti waggaa 1 guuttee jirti bakka sanatti madaamiin koo qibaatii naan bittu yoo naa bitte sin isheen naa bittu naa ta'uu dideenyaan ofirraa detteetu ofirraatii rifeensa ishee addee siraamikii gootee shaashii hidhattee dhuftee jechuudha na bira waggaa 1 ta'ee jira waggaa 1 keessa jijjiiramni akkamii akka jirullee dhufuuf yaalii gochaa jirti garuu kaamera sodaatti gara fuulduratti dhufti jedhee yaada sanaafuu isheen illee qibatanii yookiin dibatanitti fayyadamaa jiru kanallee itti fayyadamaa jirti jechuudha qibaatii baay'ee bareedaa baay'ee rifeensa keenya karaa hundaanuu rakkoo rifeensa irra ga'eef kan wal'aanu fi kan gargaaru jechuudha kuni avokaadoo tokko kan koo tokko kan isheeti qullubbii adii kanarraa kan hojjetame garuu isheen qabdi anatu fixee jira anatu waan hundumaa fixee jira vaaziliinii kunillee lama bitanne gosa garagaraati kunoo isinitti mul'ata iskiriinshotii illee godhattanii warri bitachuu barbaadan yoo fi keessan bitattanillee ta'ee akkasuma illee yoo madaamii keessanitti agarsiifattan namatti illee argattan ta'e seeraan akka isinitti mul'atuuf isinii ibsuu yaalii yaadaa jira egaa kana fakkaataa baay'ee namatti tola rifeensa kunuunsu rifeensa guddisuun isa beekusa obsa qabuu fi baay'ee gaariidha rifeensi keessa warri keemikaala garagaraatti fayyadamtanii keessattuu warri gatii baay'ee itti baastanii jechuudha wanti gatii guddaan bitamu waanuma kamiyyoo ta'e itti milkaa'anii gaas maal akka ta'e hin beekani ofirratti argeera waan ta'eef kanaafuu dibata noormaalii gabaa kamirra suuqii kamirratti iyyuu argamu akka barbaadanitti ergattanis deemtanii bitachuu dandeessanitti otoo fayyadamtanii gaariidha maaliif wanti barbaadamee makaraa meeqaan diliiverii meeqaan as ga'u balaa isaa olitti baatee akka dhufu akkasin beektanii waan hin barbaadeef kanaaf xiniqqaaqee godhaa keessattuu namni kan jiraatu mormaa ol waan ta'eefu jireenyi dhala namaa mormaa ol waan ta'eef xiniqqaaqee godhaa waan fuula keessanitti dibattan illee akkasuma rifeensa keessanitti waan dibattan sirriitti
Antina irratti xiyyeeffachuu qabdu isiniin jechuu barbaadeni. Egaa qibaatiin kun kana fakkaata. Kana isinii qabadhee dhufee amma rifeensi kanarra jira. Quxuxxura ofirratti hojjetadheera baay'ee bareeda. Isinillee ofirratti hojjetachuu bara rifeensa keessan nama hojjechiifatina nama naafilii naadhayi maal naa godhi jechuun faayidaa hin qabu gaaris miti. Harka ofii kanuma ofiiti. Dandeessan taanaan harki ofii miilli ofii fayyaa ta'e taanaan waanuma hundooyyuu ofii keessan gootanii yaaltanii ilaaltanii baay'ee bareeda. Egaa kana fakkaataa viidiyoon har'a isinii qabadhee dhufee akka irraa barattanii akka itti gammaddanii isinillee akka itti fayyadamtanii abdiin qabaa. Isin maal gochuu qabdu laayikii godhaa gaa'is laayikii godhaa sabiskiraayib illee gochaa jirtu warra haaraa taatanii dhuftanillee viidiyoo haga xumuraatti daawwadhaa itti fayyadamaa yaalaa mokkora. Isinis immoo waan beektan irraa sheerinuu godhaa. Nuti kanarra jirraa kana fakkaataa har'a viidiyoon har'a isinii qabadhee dhufee hin bareedu. Ana baay'ee natti tola dhugaa rabbii waan kana caalaa na gammachiisu hin jiru. Ani baay'ee rifeensa kun nan jaalladha of nan jaallata maal akka ta'e hin beeku. Akkasuma kun ogaa iskiriinshotiif isinii toledheen avokaadoon kun baay'ee bareeda. Naachuraalii yookaan uumamaa jechuudha. Qullubbii adiin kun illee rifeensaaf gaarii akka ta'e keessattuu kan addarraa luqqa'ee fireeshii isaallee argita yeroo qabattan teessanii daqiiqaa 5-10 yoo itti sukkumtan baay'ee gaariidha. Kanallee hojjedhee ture gadi buutanii viidiyoo hedduusaa argachuu dandeessu isiniin jedhaa kabajamoo daawwattoota koo viidiyoon kiyyaarraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin agaa walitti deebinuti kana laayikii gochuu sheer gochuu yaada keessan koomentii irratti barreessuun ni eegaa itti fayyadamaa waan hedduu fuulduratti viidiyoon kanaan dura waraabee kan hin gadhiisnellee hedduunsaa jira waan ta'eef waliin kan barannu ta'a isiniin jedhaa gaaffii keessanillee nan deebisa. Tokko gaaffiin nama tokko immoo namoota hedduuf deebii ta'uu danda'a waan ta'eefuu isinillee walii keessaniif sheerii godhaa. Sinin jechuu barbaadeni waan beektanirraa walii qooda. Egaa dibanni nuti bitannee dhufnee kana fakkaata. Vaaziliinii alooveeraa farkaa qabu illee yookiin suura alooveeraa irra jiru kunillee baay'ee tokko gaariidha. Isa kanatti illee na fayyadamanii dabalataan wanti otoo nan isinitti himin darbuun barbaanne guutummaa guutuutti kana jechuudha. Kanan itti fayyadamu yeroo hundumaa yoo dhumillee deebisee kanan bitu gadi buutanillee viidiyoo hedduu keessatti argattanii akkamittiin akkan itti fayyadamu maal akkan godhu kanaan duras hojjedheeraa fuuldurattis kanan hojjedhu waliin kan barannu fuulduratti kan deemnu kan guddannu kan mul'annu taasinis carraan kun akkasinitti hin dabarre waan argattaniif yaalaatii itti milkaa'aa isiniin jedhaa. Akkasuma dhumarratti wanti isin jechuu barbaadu warri fuulli keessan finnisni isin jalaa balleessee finnisni isin rakkisee fuulli isin jalaa gugurraachisoo jiraattan isti viidiyoo kana eenyutu haga xumuraatti akka dhaggeeffatee fi wanta fuulirraa finnisa barreessu tana balleessuu qabatamaatiin kan barbaaddan yoo jiraattan yaada keessan koomentii irratti naa barreessaa isiniif fida. Egaa haga dhumaatti waan hojjettuuf